Yoo harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa jaalatamu. Oduu idilee galgala kanaa qabannee dhiyaanne isinitti muunkaasifaana turan Ejersoo Wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti Intaaleeyyiin Amaaraa Aana Jille Dhummuuga ganda gubbaa waacuu irratti qubsiifamanii jiran qe'ee Oromoo hunda weeraruudhaaf dhiibbaa godhaa jiraachuun himame. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa Oromoota Walloo irratti duuluun beekaman ergaa lolli ji'a tokko dura uummata irraa dhaabbatiin uummanni qe'ee isaattiin deebine fiinxaaleeyyiin Amaaraa qe'ee Oromoo abiddaan barbadeeffamee jiru qabatanii irra taa'uuf dhiibbaa godhaa akka jiran jiraattonni mataa jiru. Hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraatiin Aana Jille Dhummuuga keessatti qubsiifamanii jiran qe'ee Oromoo weeraruu yoo ta'e malee waan ka'uu hin qaban kan jedhe jiraatan Aana Jille Dhummuuga madda nageenyaa dubbise. Waraanni yeroo ammaa kana gubbaa waacuu bakka jedhamu qabatee jiru. Ni kaa jennee muka jalatti gallee eegaa turre. Garuu jarri waan ka'uu hin qaban gara biraatti babal'ifataa jiran jechuun kan eere maddi keenya. Humni federaala magaala Sanbatee keessa jiru gochaa fi sochii humnoota Amaaraa kana callisee ilaalaa jira malee waan dubbate akka hin qabne hime. Namni maqaan isaa kan eeramne barbaadu jiraatan aanichaa ta'e. Uummanni Oromoo gaafii humnoonni kun nuuf kaafaman jedhu yoo gaafate hidhamuu malee waan argate hin qabu jechuun dubbate. Namoonni hedduun gaafii kana kan kaasan humnoota federaalaatti yoo himatan hidhamuu malee deebiin laatameef hin jiru jedhu maddi keenya kabaasanuuf laate kun gareen shororkeessitoota Amaaraa kunniin ergaa amajjii 23 lola jabaa nurratti bananii uummanni qe'eettiin deebine qabeenyaa fi manni guutumaan guutuutti barbadaa'ee jira jechuun kan himataa jiran jiraattonni aanicha. Yeroo ammaa kana hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa gubbaa waacuu qabatanii jiran gara bakka rukeessa olii jedhamutti bakka babal'ifataa jiran kun ammoo ummaticha akka qe'eettiin deebine gochuurra dabre yaaddo guddaa keessa waasa galchee jira jedhu jiraattonni gandicha. Akka amma ilaalaa jirru kanaan bakka lola tolfataa waan jiran nutti fakkaata kan jedhe maddi keenya bilbilaan dubbifne kun dhugaa qaamni ummatichaaf quuqamu yoo jiraate humnoonni kun qe'ee keenya irraa nuuf haa kaafaman jechuun ergaa dabarfatanii jiru. Qaamni dhimmi ilaallatu hatattamaan dhufe humnoota bakka hunda qabachuuf dhiibbaa godhaa jiru. Kana nurraa haa kaasu jechuun ergaa isaa kan dabarfate maddi keenya kun uummanni biyya alaas lolli hin jiru jedhee nu dagatuu hin qabu jechuun ergaa isaa dabarfatee jira. Piiphiinsa abboontota fi namoota ogummaa qaban ajjeesa jiraachuun beekame. Godina Wallagga Bahaa keessatti ogeessa fayyaa uummata isaa tajaajiluun beekamu madii takka malee Oromummaa isaa qofaa fi akkanii ajjeesanii jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa Jamaal Mahammad waan qindeeffate qaba. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Limmuu Ganda Leemmaa jedhamu keessatti waraanni shiftaa PP ogeessa fayyaa dhuunfaa ogummaa isaatiin uummata isaa tajaajilaa jiru gadi baasanii ajjeesuun dhaga'ame. Waraanni mootummaa Abbaa Irree Abiy Ahmadiin hoogganaman Wallagga Bahaa Aanaa Limmuu keessatti nama dadhabee fi nuffee osoo hin jenne dandeettii isaatiin uummata isaa tajaajilaa jiru badii takka malee qabanii manaa baasuun ajjeesanii akka gatan jiraattonni godinichaa dubbataa jiru. Erga mootummaan Abbaa Irree Abiy Ahmad aangoo dhiigaaf lafee ilmaan Oromootiin dhufe gubbaa ba'ee jalqabee ilmaan Oromoo biyya abbaa isaanii irratti mirga jiraachuu dhabanii guyyaa guyyaan adamsamanii hidhamuun kaanis hidhaa baafamanii ajjeefamaa akka jiran oduu guyyaa guyyaan dhaga'amudha. Murni maafiyaa PP afaan qawween uummata bulchuuf halkaniif guyyaa uummata irratti duulaa jiru bilisiginnaan aangoo isaaf jecha hawaasa Oromoo bahiisaaf galma dhoorkee jira. Biyya Impaayera Itoophiyaa jedhamuun beekamtu tana keessatti ilmaan Oromoo lubbuun jiraachuu dadhabanii magaalaaf baadiyyaa keessatti adamsuun kaan kan hidhaman yoo ta'u kaanis ajjeefamuun kaanis gara biyya ambaatti godaananii rakkattummaan akka jiraatan ta'aa jira. Guyyaa kaleessaa jechuun bitootessa 8/2023 ogeessa fayyaa kan ta'e nama badhaasaa jedhamuun beekamu waraanni shiftaa Abiy Ahmad bakka dalagaa isaatii butanii ajjeesuun himame. Akka jiraattonni onichaa dubbataa jiranitti badhaasaan nama dhaabaaf siyaasa kamuu irraa bilisa ta'e yoo ta'u ogummaa qabuun uummata isaa tajaajiluuf mana qorichaa banachuun uummata isaa nama tajaajilaa turedha.
Namni kun nama paartii kamuu deeggaruu fi balaaleffatu miti. Nama dalagatee maatii isaa jijjiiruuf jiruuf jireenya isaa keessatti kufee ka'uudha kan jedhe namni isatti dhiyaatu tokko. Namni kun hiriyootaa fi namoota naannoo isaa biratti nama akka malee kabajamuu fi jaalatamuudha. Nama ulfina kabaja namaaf qabuudha. Namni kun wanti inni ajjeefameef yoo jiraate oromummaa isaaf qofa malee wanti biraa hin jiru jechuun dubbatu. Nama nagaa dhaabaaf siyaasa kamuu irraa bilisa ta'e callisanii ajjeesuun hiikaa hin qabneedha kan jedhe maddi keenya kun. Hawaasni naannichaa nama kana dhabuu isaatti baay'ee gaddanii jiraachuus eeree jira. Yeroo ammaa kana keessatti nama hawaasa isaa tajaajilu dhabuun waan hedduu hamilee nama cabsuudha jedhu jiraattonni godinichaa. Mootummaan PP haleella qilleensaa uummata nagaa irratti raawwatu lubbuun namoota hedduu darbee jiraachuun himame. Godina Shawaa Lixaa keessatti mootummaan abbaa irree Abiyyi Ahmad haleellaa diroonii uummata nagaa irratti raawwatu lubbuun namoota baay'ee kan darbee yoo ta'u hedduun madaa'ee jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaatu. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dannoo keessatti mootummaan PP haleella qilleensa raawwatu lubbuun lammiilee nagaa galaafatee jiraachuun dhaga'ame. Guyyaa har'aa bitootessa 9 bara 2023 aanaa Dannoo bakka Daqaallee jedhamu yaamamutti mootummaan abbaa irree Abiyyi Ahmad haleella qilleensa raawwatu namoota nagaa uummatu keessa hin jirre ajjeesu sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo hanga baase yoo ta'u dhalattoonni naannichaa dubbataa jiru. Murni maafiyaa PP afaan qawween uummata bulchu malee jechuun ijibbaata falmu biltiginnaan bara 2020 takkarraa eegaluun godinoota garaagaraa fi aanoota garaagaraa keessatti haleella qilleensarra dirooniin ammalii daayireektar Tuubiituu jedhamu biyyoota arabaa irraa kadhatu lammiilee nagaa guyyaa guyyaan irratti raawwatuun lubbuu ilmaan namaa akka baala mukaatti harcaa akka ture ni yaadatama. Akka sagaleen qeerroo gabaasa tiiroo haleellaa sun raawwatame maddi keenya gabaasanuuf laateen maanguddoon umrii 68 Abdiisaa Bakaree jedhamu dabalate namoonni 7 ajjeefamuu nuuf ibse jira jechuun gabaase. Akka dhalattoonni godinichaa kallattii garaagaraatiin ibsaa jiranitti haleellaan xiyyaara MiG jedhamu guyyaa har'aa raawwatame namoonni hedduun du'anii fi madaa'uun alatti qabeenyi baay'een barbadaa'e akka jiru himataa jiru. Yeroo ammaa kana xiyyaarri mootummaa Impaayera Itoophiyaatiin ergamte MiG jedhamtu kan kun kallattiilee akka gindi barat irraanis marsaa akka jirtu himamaa jira. Mootummaan PP gadaa aangusaa dheereffachuuf jecha duguuggaa sanyii kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwataa ture. Ammas bifa xiyyaaratiin eegalee waan jiru uummanni Oromoo kutaalee bakka kamuu jirtan of eeggannoo godhaa ergaan jedhu darbaa jira. Waldaan Hakiimoota Oromiyaa hongee Booranatti hammate namoonni beela fi dhukkubootaan dhumaa jiraachuu beeksise. Hongeen Booranaa hammaatee namoonni beela fi dhukkuboota yaalamuu danda'aniin du'aa jiru jedha waldaan Hakiimoota Oromiyaa. Waldaan Hakiimoota Oromiyaa hongee kibba Oromiyaa godina Booranaatti mudateen fayyaa uummatarra miidhaa cimaan gahaa jira jechuu akeekkachiise. Ibsa Addis Istaandaardiif addatti ergeen namoonni beelaaf dhukkuboota yaalamuu danda'aniin du'aa jiru. Ammoo beeladoonni miliyoona lakkaa'aman waan jalaa dhumanii fi gargaarsa nyaataa gahaa dhiyaachuu dhabuu isaarraan kan ka'e lakkoofsa namoota du'anii dabalaa jira jedheera. Hanqinni nyaataa bishaan qaama keessaa hir'achuu fi dhukkuboonni bishaaniin daddarban dhimmoota fayyaa hongee kanaan wal qabatanii uumamaa jiran keessaa kanneen ijoo fayyaa hawaasaa gaaga'aa jiranidha jedha waldaan Hakiimoota Oromiyaa. Dhukkuboonni hanqina nyaataa wal qabataniin haalaan dabaleera. Akka waliigalaatti hanqina nyaataa cimaa GAM parsantii 16.4 yoo ta'u dubartoota ulfaaf harmoosan PLW biratti hanqina nyaataa giddugaleessaa MAM parsantii 40 ga'eera. Akkasumas namoonni rakkoo hanqina nyaataan wal qabatee du'aa jiran dabalii guddaa agarsiisa.
ajjeeseeraa jedhe. Akka waldaan haakimoota Oromiyaa jedhutti sababa hongee godinicha keessatti mudateen weerara dhukkuba gifiraa kan ka'e yoo ta'u godinicha keessatti aanaalee Mooyyalee, Guchii fi Gomoleetti namoonni 127 gifiraan qabamuun isaanii mirkanaa'eera. Lakkoofsi kun bara 2021tti 126 irraa kan ture bara 2023tti gara 396tti ol guddachuu isaa waldaan haakimoota Oromiyaa beeksiseera. Itti dabaluunis lakkoofsi daa'imman qe'ee irraa buqqa'anii miidhaan saalqunnamtii akkasumas lakkoofsi namoota ajjeesanii naannoon geerrukteetti haalan dabaleeraa jedhe. Waldaan haakimoota Oromiyaa akka jedhetti rakkoo hongeen kun qaqqabsiise furuuf tarkaanfiiwwan gahaan hin fudhatamne gargaarsi godhamaa jirus bifa qindaa'een ta'uu dhabuu isaa bu'aa barbaachisu argamsiifne jedhe. Miidhaa fayyaa sababa hongeen ga'uu salphisuuf deeggarsi soorata nyaata dhangala'oo qorichaa tattamaa fi tajaajila bishaan qulqulluu akka daran barbaachisu waldaan haakimoota Oromiyaa dhaameera. Gabaasaaleen namoonni du'aa jiraachuu mul'isan baanis mootummaan naannoo Oromiyaa garuu namoota godina Booranaatti gargaarsa tattamaa barbaadaniif gargaarsa barbaachisu kennaa akka jiru ibse sababa hongee kanaan namni du'e kan jirre Booranni iddoolee hongeedhaan garmalee hubaman keessaa tokko yoo ta'u roobni waqtiilee roobaa shaniif waan hin roobiniif jiraattota godinichaa 800 ol ta'an gargaarsa tattamaa akka eeggatan taasisuun loowwan miliyoona 3.3 ol ta'an ajjeeseera. United Nation gabaasa dhiyeenya baaseen akka jedhetti amma sadaasa 2022tti namoota dhibee hammaataa hanqina nyaataatiin qabaman 27,526tti galmeessuun tokkoffaa kan ta'e naannoo Oromiyaati. Isa 2021 kofi 2022 wal bira qabnee yoo ilaallu aanaalee Affaar, Oromiyaa, Somaalii fi naannoo sabaaf sablammootaa fi uummattoota kibbaa keessatti hanqinni nyaataa hamaan harka 21 dabaleera. Gabaasa gaaf guraandhala 18 baasen ammoo guraandhala 2023 booda naannolee hongeen rukutamanii hunda keessatti miidhaan hongee daran hammaataa jedhee jira. Dabalataan hanqinni bishaanii hamaa ta'e naannoo Oromiyaa aanaalee hongeen rukutaman 10 keessatti mul'achuu isaa ibseera. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaa fan daawwachuu barbaadan Tiwiitara keenyaa fi yuutuubii keenya jala dhaqaa isiniin jecha waan waliin turtaniif galatooma.